Intalli Sumayyaa jedhamtu yeroo dheeraadhaaf kiristaana ortodoksii turte. Yeroo ortodoksii keessa jirtu guyyaa tokko akkuma kiristaanotaatti yaaddi waan ta'eef guyyaa tokko waa'ee nama ajjeesu Sumayyaan dhumti arra eega islaama taate wanti na ajaa'ibe maal siin jette si'in otoon si argee sin ajjeesaa siin jette miti. Dhugaa isiiti ka amantii isiin keessa jirtutu ajjechaa labsa. Wanti siin jettu sun quraana irraa ta'uu beektaa garuu quraana irraa siin jettu. Quraana amma ragaa baaseetan ta'aa jira. Suuraa At-Tawbaa suuraan 9 ayaan 5 yeroo ji'oonni kabajamoon darbanii mushrikoota bakka argitanitti ajjeesaa jedha quraanni. Kuno suuraa At-Tawbaa suuraa 5 ayaa 9 jechuudha. Mushrikoota bakka argitanitti ajjeesaa marsaa booji'aa jedha. Quraana irraa nuun jedhu siin jedhu anaan jedhu malee lafaa fuudhanii miti baay'isawwan. Kun amma amantaadha. Amantaa du'a labsitu keessatti nama ajjeesee dhabe'ani. Garuu Waaqayyo naaf haa dhiisu. Har'a na qulqulleessee na jaalate dukkana san keessaa na baasuun waan guddaadhaani. Galanni kan Waaqati. Amantii nama ajjeese jettu keessatti nama ajjeefne dhabne. Waaqayyo waan nu jaalatuuf nu dhiise malee akkaataa tarsiimoo amantiitiif silaa umrii kiyya kanatti nama 5 jaaka ajjeesu ture. Kanaafuu ani waan baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Amantii keessanis tuquu hin barbaadu. Garuu immoo dhugaa lallabuu irraa wanni na sodaachisu tokko hin jiru. Dhugaan dhugaadha waan ta'eef. Isinuu kan isin beektan haa du'uu, haa ajjeefamuu, haa qabamuu akkas haa ta'u hafuura qulqulluuf du'aa miti yoo dandeettan nu fannisaa. Sodaannee hin beeynu. Fuundura keenya waan jiru beeyna waan ta'eef. Eessa akka dhaqnu beeyna. Dukkana keessa hin jirru akka isinii. Muzammil waan tokkon sitti maan. Namni Waaqayyoo qabu hinduu afee jiraata. Itu akka labsii jaraati, itu akka lola jaraati, itu akka waraana jaraati. Atiyyuu naan jette sila yeroo waliin haasofnu an duraan na beetta yoo sin seene baga na beette viidiyoon sun akka hin dagatamne seenaadhaan of hirkaa qaba Muzammil. Afaan Oromootiin, Arabiffaan, Amaariffaan, afaan Turkiitiin. Ati bar waan obboleessa jabaa qabu maammee galatoonfachuu barbaada carraa kana. Gaafa uummanni hundi haa ajjeefamu haa du'u jechaa ture san obboleessa jabaa waan qabduuf agartee gabbanee biyyatti maatii gaffachisiisa jedhee namni gartee obboleessa kana bar amantillee tokko ta'uu haa baattu. Qabaachuun bareeda. Obboleessi kee obboleessa. Osoo ati nama hin qabne taate, osoo ati nama laafaa taate, si ajjeesanii beeki. Waatu jira. Dhugaadha. Obboleessis namni kamiyyuu namni gaarii si yaade hundayyuu galateeffamuu qaba. Garuu ammaal siin jechuu barbaadeetanii Yesuusitti amananii salphachuun hin jiru Muzammil na aman. An seenaa sitti ni bila. Waa'ee Yesuus kana yeroon haasawanii waan an jiraataa jiru hin dubbadha malee Muzammil seenaa jettee yookiin oduu durii miti kana naasawu. Waan an ofii kooti arga. Muzammil ajjechaa irraa afaan Oromootiin qofaa ijoolleen dhumti keessan mana barnattee sirratti haasoftu kana afaan 5 irratti hojjetan viidiyoon. Oromiffaan, Amaariffaan, Arabiffaan, afaan Turkiitiin, Ingiliffaan, afaan 5 viidiyoo hundina bira jira. Atis argiteetta miidiyaa irratti. Qabaa, ajjeesaa, hidhaa, xaffaraa, dhabamsiisaa. Hin dhabameeyyuu hin beeku maqaa Yesuusiin namni. Ana walee waan ta'eef miti. Duraanis har'as gara fuulduraattis maqaa Yesuus akkanuma. Jiraachuu malee dhabamuun hin jiru Yesuusii waammattee. Ka'uu malee kufuun hin jiru. Fayyuu malee dhukkubfachuun hin jiru.
amantii keessa ture keessatti namatu waaqa lola garuu amantii kana keessatti waaqa siif lola malee ati waaqa hin lolu. Dubbadhu Muzammil. Hin xiqqaatu maqaan Keessayyuu hin geessa. isaan Maal keessayyuu hin dabarta. Amantii kee qofa jabeeffadhu. Kan koo amma kana qofa. Awwantan waan hunda maqaa Yesuusiin keessa ba'ee iccitii biraan qabu. Dhugaadhaan hin ittamane keessa kooti. Na hubatte? Siifis maalan dhaamu? Namni 500 kun dhaga'u. Anarras gara fuulduraattis Yesuusitti amilee guutuudhaan an dhaadadha Yesuusiin. Amilee guutuudhaan akka inni nama hin qaanfachiifne ofirratti argeera. Amantii kee jabeeffadhu. Dhugaan itti amani hin qaanfattu Yesuusitti amante. Kanuman siidhaaf ila kaleessayyuu hin jiraatte har'a miti. Na dhageesse miti Muzammil. Isa nama dhageenye, isa nama jalaa hin owwaanne, isa kadhatamee deebii hin deebisne. Isa furmaata tokko namaan laannettiyyu yeroo amantu jiraattee isa guyyatti gisee shan bishaan huddutti uf naqi jedhu keessattuu hooma takka hin taane. Waaqa dhugaatti amannee immoo hin salphannu. Kanuman siin jedhaan. Amantii kee qofa jabeeffadhu. Keessaaf alaan itti amanin hin qaanfattu Yesuus. Gammaddee boontee jiraatta boquu kee ol qabdee. Takka seenaadhumaan hin jiru Muzammil. Ijoolleen dheengaddaa yeroo gara gooftaa kanaa dhufu gara sana deemanii waan baay'ee ta'anii waan baay'een irra ga'e namoonni baay'een salphatanii namoonni baay'een bifti namaa irraa ka'e namoonni baay'een akka gara wallaalanii gaafa garri irkaa badu salphatanii fokkisanii ija keenyaan argineerra nuyyuu ragaadha. Yesuusii waamee seenaadhuma namni salphate hin jiru. Na hubattee? Yesuusitti amanee seenaadhuma akka tasa dogongoraan namni salphate abaluyyuu Yesuusitti amanee salphate hin deeminaa gara Yesuusin salphatu jedhamee kan namni ittiin irraa dhowwamu namni tokko hin jiru Muzammil. Garuu achi deemee abalu salphate hin deeminaa akka isaa salphattu jedhamee namni ittiin gorfamu muka mammaaksaa namni baay'een muka mammaaksaa namni ta'u namni baay'een mana Yesuusii ba'ee kan fokkise kan kolfaa kan ta'e nama baay'eetu jira. Namni tokko ittiin garuu Yesuusitti amanee awwaleen fokkise yookiin immoo namni na dura abalu sun Yesuusitti amanee fokkise akkasitti qaanfate eega Yesuusitti amanee hin amaninaa Yesuusitti akka baluu taatu kan jedhamu namni tokko hin jiru Muzammil seenaadha. Guddaadha maqaa Yesuus. Amma maqaa isaa ga'a Yesuus maqaan isaa eebbifamu nama hin qaanessu. Waaqa dhugaati inni. Kan isa fakkaatu tokkollee hin jiru. Isa duraati isa jalqabaati. Ani yeroon waa'ee Yesuus sitti amilee guutuudhaan argee jiraadhe maaddii isaa dhamdhame minya'aa isaa jaalala isaa akka inni itti nama kunuunsu akka inni itti du'a meeqa jala rakkoo roorroo waan hamaa meeqa jala nama dabarsu ofii kooti maaddii isaa argeetan sitti hima malee an jettee sitti himu Muzammil. Yaa wal ulfaadhu. Yaada bareedaadha agartee gorsa bareeda. Deebinee wal agarra anillee nama waan hojjedhu qaba. Ani garee barnootaa keessatti wal agarra. Rakkoon tokko hin jiru. Isin waan godhamu qabu hin dangoon hayyee nagaata. Isayyuu situ gargaara waan ta'eef abdii jireenya keetiin godhattaa waan gargaartu tokko.
Amma ati waan si gargaaru si wayyamoo waan ati isa gargaartu siif wayya? Waaqa na gargaaru naa wayyaara. Amma fakkeenyaaf waaqa jara gargaaru akkamitti yoo jette waaqa keenya tutte si ajjeefna jechuun isa gargaarudha. Amantaan dhugaa tokko immoo jibban labsaa ajjechaan labsaa Muzammil. Ila an amantaa kana keessatti maal beekta? Amantaa kana keessatti wanni ani fudhadhe tokko guddaan jazaa kee kafaladhu jedha. Amma amantii ammaan dura keessa ture san keessatti jazaa kee yoo dadhabde anas kana lafa fuutee haasaan jirtu quraana jedha bar al-anfi bal-anfi aliyaddi baliyaddi quraana jedha. Nama funyaan sirraa mure funyaan irraa muri, nama harka sirraa mure harka irraa muri. Eeyyen itti fufu. Qoy ka amma asirratti amma ka luka si cabse luka cabsi jedha. Nama amantii biraa yoo argite mataa irraa kuti jedha. Amantii amma an har'a keessa jiru irratti immoo lubbuun dilooytun hafuura waaqatiin qulqullooftii jedha. Kana yoo ija qabaatte yoo gurra qabaatte laaltee argita. Amantii namni tokko qabee fide waa hedduun haasofnu amma yoo haa dubbanneen iyyitanii. Waaqayyo na jaalateera. Waan tokko sitti himuu barbaada Muzammil.